Maandeffatee jiru sababa tokko malee jiraatota irratti dhukaasaa banuun ilmaan Oromoo irraa namoonni baay'een wareegamuun hedduunis madaaniiru. Tarkaanfii waraanni gabroonfataan hawaasa nagaa irratti fudhatee hordofuun haalli yeroo ammaa magaalaan Moyalee keessa jirtu hedduu yaaddessaa ta'uu kan dubbatan jiraatan. Poolisoonni addaa naannoo Somaalee waraana raayyaa ittisaa wayyaanee waliin ta'uun hawaasa irratti waraana baneen haalli daran hammeesseera. Tarkaanfii waraanni gabroonfataan hawaasa nagaa irratti fudhatee hordofuun haalli yeroo ammaa magaalaa Moyalee keessa jirtu hedduu yaaddessaa ta'uu kan dubbatan jiraatan. Poolisiin addaa naannoo Somaalee waraana raayyaa ittisaa wayyaanee waliin ta'uun hawaasa irratti waraana banee haalicha daran hammeesseera. Labsii yeroo muddamaa dantaa siyaasaa murnaa aangawotaa wayyaanee eegsisuuf dabaan labsamee hojiirra oolaa jiruun duguggaan sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru cimee dhufeera. Jiraattotni magaalaa Moyalee gandoota Shaabarrii 01 fi 02 keessa jiran haalli magaalicha keessa jiru daran ulfaataa ta'uun naannicha gadi lakkisanii baqachuudhaaf dirqamaa akka jiran jiraataan magaalaa dubbateera. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagalee jiraataan magaalaa Moyalee irraa dubbif. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagalee jiraataa magaalaa Moyalee irraa dubbifne waliin haa dhaggeeffannu. Waan amma naannoo kanatti akkan ta'aa jiru waan baay'ee nama gaddisiisudha. Waraanni agaatii uummata nagaa seeroo gubbaatti waraana bahan yoo ammaa kana gara nama kudhan tokko ajjeesanii jiran. Ammallee poolisii liyyuu waliin ta'anii agaatiin akkasii uummata nagaa baasuka bireena kilaasha akkasii waraana akkanaa namatti gahu uummata nagaa magaalaa keessa jiru. Magaalaa Moyalee hundaa fi ganda Arbalee ganda Shaabarrii uffata akkasii wayyaa kennuu hodda. Amma yeroo ammaati maqaan nama afurii callaa qabannee jirra. Kaan gara hospitaalatti nuti maqaan isaatiin jirattee atireessa. Aga ammaan darbattee hospitaala fuuldura argaman tokko taarii jedhanii lammaffaan aliidha. Sadaffaan boroodhanii kaan immoo barsiisaa amaan jedhamtee jiratti wareegamanii aga ammaa argatanii dhagarreetti. Qorraa suurii keessammoo suurii keessatti nama lama barsiisee dhufu keessa achiisu. Kaan immoo nama seentee bakka isaan Kan amma dhageettan sagalee jiraataa magaalaa Moyalee ture. Ammas dhimma kana qulqulleeffachuuf ogeessa fayyaa naannoo san jirutti bilbilee turre. Isaanis lubbuun lammiilee rasaasaa wayyaaneen rukutamanii ajjeefamuu fi hedduunis madaa'uu mirkaneessaniiru. Dhimma kana irratti waahilli keenya Dajanee Guutamaa ogeessa fayyaa naannichaa dubbiseera mi'a dhaggeeffannu. Ega umatuma ciisee umarraa gabamuutii ciisu makalaakaan umniti waraanatti biyyattii dhufee umatuma ciisu meeshaadhaan itti reeffatee harre. Ayyee. Eega sana amma umatii waan iyyuu hin beekne namni walleen dubartiillee miidhameera dhiirrillee namni lubbuun akkasii baheera haga amma reeffaayyuu kana jennee gargar baasuu hin dandeenye ambulaansiidhaan suuqotaa fi shaayiboota adda addaa keessa guuraa jira reeffi isaanii. Ayyee. Garuu hospitaala lakkabee dammaatti hospitaala lakkabee dammaatti nama sagal qofa nam sagalii madooleen nama gara 10 waliin ga'a. Amma ammaatti kan beekame namni wareegame nama sagalii kan immoo madaa'ee nama 10 olii si'achisi warri wareegamanii nama 10 olii nama gara 4 illee horariidhaan fuutee deemteen reeffa nama dubartiillee baay'een kee jirti. Oraaliidhaan eenyu ammaatti bakka warra du'an immoo warruma lubbuun jiran makalaakayaan oraaliidhaan fuudhee deeme. Du'anii duudhi baachuu isaan hin beeknu bakka faatee nama du'e fakkaata bakka harumirra guurtee reeffuma guurtee oraaliidhaan akka uummata dhoksuu barbaaddu hin beeknu fuutee deemteen eenyu akka ta'e beekamu bakka namummaa ciisu bara akkamaatti namummaa bakka ciisuma bakka nuddeeffattee isaatiin booda akkuma manum nyaata fageessa reeffi ciisa kagari suuqotitti cufamtee jirti kagari shaabotitti cufamtee jirti shaaboota adda addaa keessatti haga ammaa bakka nan barbaadachuuf iyyuu si sodaannaa haga ammaa mana cufaa bannee banachuu laaluu keessa hin dandeenye.
kan uummatatti akkanumaan baanii dhukaasanii maalinni sababni isaa jedhu ka'umsi dhukaasichaa maalin? Ka'umsi uummatum nagaan ciisu isummaa naatee akkan gootu malee ka'umsi wanni isii sababa qaban tokkollee hin jiru. Namootaan duran kun kagari reenfii manyaata keessi fakkeenyaaf namni lama manyaata keessa tokkollee suuqii isa keessa tokko ammoo jaarsii manoora isa keessa tokko daayirektarii immoo man barumsa maddoo miigoo osoo gibbii man barumsaati ol ba'ee asfaaltii ol ba'uuti. Waraana kana wajjin gaazii wajjiniin poolisiin addaa yookiin liyyuu poolisiin Somaalee siin jira kan jedhutu jira kun ammam dhugaadha. Hidhataan Somaaliis hin jiru. Uummatum nagaa iddoon wanni kun itti raawwatame ta'e galli shaabarree uummatum nagaa amma ammoo kun hospitaal bakka reef gurratan kabbamtee jiifti isaan amma kaambii hospitaalii wal cinaa wal fuulee mul'ata martisee booda qabattee jiifti. Odeeffannoo jiraattota magaalaa Moyaalee irraa nu dhaqqabeen waraanni wayyaanee labsii yeroo muddamaa dabaan labsamee bu'uuraa godhachuun duguuggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiruun lubbuun ilmaan Oromoo hedduun wareegamuun hedduunis madaa'uu ibsuun waraanni poolisii addaa naannoo Somaalee manaa manatti deemuun jiraattota dararaa jiru. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya haala magaalaa Moyaalee keessa jiru hordofne kan isin biraan geennu ta'a. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduun kenna ammeen. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya oduu booda Moyaalee irraa nu ga'een namoonni rasaasa wayyaanitiin dhumanii gara 13tti ol guddateera. 8 hospitaalatti akka argamanii fi 5 isaanii immoo kaampii waraana wayyaanee keessatti akka argamanidha. Egaa akkuma kana duraan ibsuu yaaletti gaazinii jiraattota Moyaalee guyyaadhuma saafadha galgala gara sa'aatii 7 eegaleetii kan dhukaasa irratti bane akka odeeffannoo achi argannetti loltoonni wayyaanii kun karaa irratti mana nyaataatti mana barumsaa fi suuqii yookiin dukkaana keessatti namoota hedduu ajjeesuu isaaniiti kan jiraattonni nutti himani. Amma otoo istuudiyoon galin seenin dura hojjetaa hospitaalaa yookiin ogeessa fayyaa tokko achuma Moyaaleedha haasofsiiseen ture inni immoo maal jedha wajjiniin haa hordofnu. Hello godina Booranaatti Moyaaleetti ogeessa fayyaati kan inni amma bilbilaa jiru mee keessattuu namoota hedduu du'ee hedduutu madaa'e Moyaaleetti kan jedhu jira mee waan achi jiru nutti himi. Naannoo sa'aatii 7tti godina Booranaa Moyaalee iddoo shawabarra jirantu uummatuma harka duwwaarratti humni waraanaa ittisa biyyaa Itoophiyaa sababa nafti yeroo muddamaa qabeeffachuun uummatuma nagaa hiriirri wayii hin turre mormii wayii achiin jiru uummatuma irratti dhukaasa banee namni 10 wareegamaniiru. Iddoo dhuma sanatti ammas raayyaan ittisa biyyaa nam 8 kan ajjeese fudhatee kaambii seenee jira. Uummanni akka baay'ee dhoorkaa ture dhukaasa hedduu ture. Dubartii fi ijoolleen xiqqoon akka namoota du'an kana keessa argamanillee himaa jira uummati. Namoota du'an kana keessa waan nama ajaa'ibsiisu achi keessatti waan hedduutti dalagamaa ture jedhameeti keessumaayyuu mataa ol isnaafarii fi bireena fayyadamanii uummata irratti dhukaasa bananii guugaa kan jiraatan jechuudha. Mormaa ol rukutan. Namni jalqaba irratti wareegame barsiisaa sama keessoo nama jedhamu barumsaa daayirektara mana barumsaa maddoo miigooti lammaffaa qoncooraati sadaffaa Ahmad Muzeeti afuraffaa To'aati shanaffaa nama Geetaachoo jedhamu Jaan Ashannaati Walaayitaa nama jedhamu 8ffaan Ermiyaas Baraa jedhamu 9ffaan Ramadaan nama jedhamu 10ffaan Yuunee Balaay nama jedhamu 11ffaan gara 11 amma ragaan amma bakka Jamaal Damisii nama jedhamu. Namoonni madaa'an ammoo ammatti waraanni mootummaa Itoophiyaa uummata irratti bane namoonni yeroo ammaatti madaa'anii jiran gara nama 10 illee jiraa jiru. Uummanni kana keessaa tokkoffaa Duubee Adeemaa lammaffaa Tasfaa Gahaanoo shanaffaa Siraaj Tamaam afuraffaa Muhammad Tarii Shamaa Guyyoo shanaffaa Jaaffaan Shamtuu Muhammad torbaffaan Fuad Abdallaati. Hanga amma humni waraanaa biyya mootummaa Itoophiyaa kanatti marsanii kan argamanidha. Sodaachisaa jiran karaa amma nu deemnu karaa gara keenyaa deemu cufaadha. Karaan hospitaala cufaadha. Barfamidha.
Arrawaan nama jaachisu sababa waraanni kun walitti bineensa kana dura waraana humna irratti galuudhaan turte raayyaan ittisa biyyaa humna poolisii Oromiyaa kana mooyalee keessaa baasee adda Oromootti dhufee iddoo suqaa jedhamu jireetti achi geessee erga poolisii Oromiyaatti geessee waraana Oromiyaa magaalaa keessa ture. Kanneen magaalaa keessa turanii yeroodhaa fi jabanyaa turan isaan kan akkuma jiru yookiin waajjira poolisii itti marseeti raayyaan ittisa biyyaa bahuu dhowwee uummata Oromoo irratti kan guddaa kan raawwate biyya irraa kan. Kanaafuu nuti ammoo uummatni hospitaala keessatti akka bahuun dhabee hospitaalallee marga jiraayyaan ittisa biyyaa fi rakkoo guddaa keessa jira uummanni Oromooti. Kaleessa guyyaa guutuu dhaabichaa waltanii boqoo kan eeggadha gaafa tokko nu eeggadha isanii goonaa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya sagaleen hamma dhageessitan kun